Haleellaa Iraan sa'aatii 24 darbe raawwatte loltoonni Ameerikaa gara 220 ta'an ajjeefamuun gabaafame. Waraanni baha giddu galeessaa saffisaan hammaataa dhufu marsaa balaa baay'ee guddaa qabu keessa seenuun gabaafameera. Iraan haleellaa haloo ba'uu raawwatteen Ameerikaarra miidhaa guddaan akka qaqqabe ibsite. Ameerikaan gama isheen haleellaa kana caalaa cimaa ta'e Iraan irratti akka raawwattu doorsisuun Israa'el duula waraanaa ishee gara kaaba Libaanoositti babal'isteetti. Waraanni Iraan Israa'elii fi Ameerikaa gidduutti jalqabe gara wallabdee naannoo fuula hedduutti babal'ateera. Dirree waraanaa haaraan Iraaqii fi daangaa kaaba Israa'elitti banamaniiru. Qondaalonni waraanaa gama hundaan akeekkachiisa kennaa kan jiran yoo ta'u, haleellaan misaayilaa, haleellaan qilleensaa fi bobba'insi loltoota guutuu naannichaatti babal'achuun hammaateera. Iraan haleellaa haloo ba'uu hamaa ta'een Ameerikaa irratti kasaaraa guddaan qaqqabuu himte. Dubbii himaa waajjira muummee giddu galeessa Iraan Leetanaal Konoleen Ibraahim akka ibsanitti Iraan haleellaa qindaa'aa waraana Ameerikaa hedduu guutuu naannichaa irratti xiyyeeffachuu beeksisaniiru. Akka Ibraahim jedhutti haleellaa Iraan sa'aatii 24 darbe raawwatte loltoonni Ameerikaa gara 220 ta'an ajjeefamaniiru. Haleellaa humna galaanaa Ameerikaa Baareen keessa buufate irratti xiyyeeffate miseensonni loltoota Ameerikaa 21 ajjeefamaniiru. Kanuma waliin haleellaan misaayilaa fi diroonii buufata xiyyaara Aldaafiraa Yuunaayitid Arab Imireet rukutteen loltoonni Ameerikaa tilmaaman 200 ta'an ajjeefamaniiru. Akkasumas humnoonni Iraan doonii boba'aa Ameerikaa galoo galaana Pershiyaa keessatti argamu barbadeessuu dabaluun ibsaniiru. Haga gabaasni kun ba'etti Ameerikaan lakkoofsa loltoota miidhamanii hin mirkaneessine. Wallabdeen kun hammaataa dhufuun hooggantoonni waraanaa Iraan bakki Iraan haleeluuf itti fayyadamtu kamiyyuu xiyyeeffannoo seera qabeessa akka ta'u akeekkachiisaniiru. Dubbii himaan humna waraanaa Iraan Meejar Jeneraal Abool Faazil Shaakaarjii akka jedhanitti waraanni biyyattii weerara Ameerikaa fi Israa'el bananiif humnaan deebii kennuuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Akeekkachiisni kun kan kenname erga Waashingitanii fi Teel Aviv duula waraanaa hamaa Iraan irratti bananii torbee tokko booda. Haleellaan jalqabaa hoogganaa olaanaa Iraan Alii Kaaminii ajjeesuun humnoota Iraan haloo ba'uuf akka jalqaban kakaaseera. Ergasii Iraan dambalii misaayilaa fi diroonii gara dachee Israa'elii fi dhaabbilee waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaatti dhukaasaa turte. Akaarchiin dabaluun Iraan abbaa biyyummaa fi dantaa mootummoota naannichaa akka kabajjuuf isaan miidhurraa of qusachuuf akka kaayeffatte cimsanii dubbataniiru. Tattaaffiin keenya yeroo hunda biyyoonni ollaa akka miidhamne gochuudha jechuunis ibsaniiru. Haa ta'u malee haal duree cimaa dabaluun biyyi naannoo qilleensaa yookiin naannoo ishee haleellaa Iraan irratti raawwatamuuf akka oolu hayyamtu kamiyyuu akka qaama dirree waraanatti ilaalama jechuun akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Ibsi kun biyyoota galoo galaanaa haleellaa misaayilaa Iraaniin gubachaa turaniif boqonnaa ta'a jedhamee eegama. Gama biraatiin Ameerikaan duula waraanaa daran cimsuu akka dandeessu mallattoo agarsiisteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Waashingiten hooggantoota Iraan du'uu qaban irratti xiyyeeffachuu akka dandeessus yaada dhiyeessaniiru. Ibsi Tiraamp kun kan ba'e erga pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian Iraan boombiin itti fufee jiraatus gonkumaa Ameerikaa yookiin Israa'eliif harkan kennitu jedhanii dhaadatanii sa'aatii muraasa booda. Waashingitanii fi Teheraan gidduutti wallabdeen hammaataa osoo jiru dirree waraanaa guddachaa dhufeera. Israa'el haleellaa qilleensaa cimaa guutuu Libaanos irratti banuun garee hidhattoota Hizbollaa waliin lola cimaa eegalteetti. Magaalaa kibba Beeruut halkan tokkoof boombiin erga rukutamtee booda gara caccabaa tamboo xuuxameetti gadi buuteetti. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis hooggansi Libaanos yoo Hizbollaa to'achuu dadhabe bu'aa hamaan akka isa mudatus akeekkachiisaniiru. Filannoon namoota nagaa keenya eeguu fi mootummaa Libaanos eeguu gidduu yoo ta'e lammiilee keenya ni eegna jechuun Kaatis aarii guddaan dubbataniiru. Dabaluunis haleellaan Israa'el irratti raawwatamu Libaanos irraa yoo itti fufe gatii guddaa akka baastu gatii ulfaataa baasisuufis qophii ta'uu isaanii dabaluun akeekkachiisaniiru. Ministeerri fayyaa Libaanos akka gabaasetti haleellaa Israa'el sa'aatii 24 keessa raawwatteen loltoota Libaanos 3 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 41 du'aniiru. Hizbollaan gama isaan Israa'eloonni magaalaa daangaa irra jiran akka baqatan ajaja kenneera. Haleellaa Israa'el hammaataa dhufeen Hizbollaan namoota nagaa Israa'el keessa jiraniif akeekkachiisa kallattii kenne. Gareen kun jiraattonni magaalaa kaaba Israa'el hatattamaan baqatanii gara kibbaatti akka ce'an naamuun tarkaanfii akkamii fudhachuuf akka karoorfate osoo ibsin darbeera. Kunis jiraattota Israa'el biratti yaaddoo guddaa uumeera. Magaalattiin daangaa Libaanos irraa kiiloomeetira muraasa qofa fagaattee kan argamtu yoo ta'u, yeroo baay'ee yeroo wallabdeen Israa'elii fi Hizbollaa ka'u xiyyeeffannoo guddaa argachaa turteetti.
Libaanos jalqaba torban kana waraana bal'achaa dhufetti kan makamte yoo ta'u, Hizbollaan Iraan deeggaruuf rokkeetti fi diroonii gara Israa'elitti erga furguugsee booda ture. Israa'el deebii kenniteen duula waraanaa bal'aa kibbaa fi baha Libaanos akkasumas qarqara magaalaa Beeruut keessatti raawwatteetti. Boombii hammaataa dhufe keessatti lammiileen nagaa Libaanos 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa baqataniiru. Kanuma waliin aangawoonni Israa'el jiraattota kaaba Israa'el tasgabbeessuuf yaalaa kan jiran yoo ta'u, waraanni daangaa irratti cimee osoo jiru tasgabbii akka qabaatan dhaamaniiru. Haleellaan misaayilaa Iraan buufataalee Ameerikaa rukutuun hooggantoonni Ameerikaa haloo ba'uuf doorsisuun humnoonni Israa'el hojii isaanii gara Libaanositti babal'isuu fi Hizbollaan haleellaa deebi'ee raawwachuu danda'u qopheessuu isaatiin bahii giddu galeessaa saffisaan gara waraana naannoo bal'aa ta'etti ce'eera. Gama biraan pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian ergaa mormii Teheraan irraa dabarsaniiru. Uummanni Iraan dhiibbaa Israa'el yookiin Ameerikaa jalatti gonkumaa akka hin jilbiifanne labsaniiru. Pezeshkian haasawa televezyiinii mootummaa irratti taasisaniin uummanni Iraan hawwii diinotaa awwaaluu akka qabu dhaamaniiru. Pireezidaantichi Israa'elii fi Ameerikaa irratti dubbii cimaa dubbatus biyyoota ollaa walii wallabdee salphisuuf yaalii godhaniiru. Pezeshkian biyyoota naannichaa torbaniif daaraa nyaachisaa turan dhiifama gaafachuun manni maree yeroo Iraanis haleellaan Iraan irratti raawwatamu dachee isaanirraa haga maddinetti biyyoota ollaa irratti xiyyeeffachuu akka dhaabu walii galuu beeksiseera. Ibsi kun erga misaayiloonni fi dirooniin Iraan biyyoota naannoo hedduu keessatti galma isaanii rukutee booda aarii guutuu galoo galaanaa keessatti tasgabbeessuuf akka kaayeffates himameera. Gama biraan Ameerikaan Iraan sirna raadaraa ijoo tilmaaman doolaara miliyoona 300tti tilmaamamu kan buufata xiyyaaraa Joordaan keessatti argamu barbadeessuu ishee mirkaneessiteetti. Raadarri kun qaama sirna ittisa misaayilaa ta'aa yoo ta'u, misaayila baalaastikii guutuu naannichaa hordofuu fi addaan kutuu keessatti gahee murteessaa taphachaa tureera. Kasaaraan kun uwwisa ittisa misaayilaa haalaan kan kuffisu yoo ta'u, sirnoota hafan keessumaa sirnoota misaayila Paatraayit kanneen duraanuu hanqina misaayila ittisuu qaban akka dhiphisuus himameera. Kana malees hooggansi waraanaa Iraan mootummaa naannichaaf akeekkachiisa cimaa kenneera. Iraan kanaan dura dhaabbilee waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaa 14 barbadeessuu himuun walta'iinsi Waashingten yookiin Israa'el waliin taasifamu kamiyyuu haleellaa dabalataa akka kakaasus akeekkachiisaniiru. Addatti hooggantoota Kurdistaan Iraaq keessa jiranis akeekkachiisuun naannoo isaanirraa hojiin Ameerikaa yookiin Israa'el hayyamuu bu'aa hamaa akka isaanitti fidu hubachiisaniiru. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa gama isaan Ameerikaan dooniiwwan daldalaa eeggachuuf jecha loltoota galaanaa akka ergitu erga himtee booda loltoota Ameerikaa barbadeessuuf qophii ta'uu himeera. Bihimaan eegdota warraaqsa Islaamaa Alii Muhammad Naanii akka ibsanitti Waashingten eegdota humna galaanaa bobbaasuun dura taateewwan kana dura yaadachuu qabdi jechuun ibseera. Kana malees daandiin kun wallabdee kana keessatti bakka cimaa akka ta'us hubachiisaniiru.